Warkee yoo dhageenye sanbadaadha babaaroo fafayyaa armallee geette bona wal guliyaatu. Ani jaarra gollisaatii koominteenta garoof miidiyaatii itti dhiyaadha yaa'isan dhiyeesse. Arri immoo akkam tolchinaa arroonni tolchina kan. Waan irrinne gurbaa keenya amma godaan kan beektaniini Hacaaluu Hundeessaa sirbisaa albeem qaraallee akka dansa caqasee akka guddaa maachellee eegisullee akka siin akka sirbisaa single kan tottolchullee very good ones akka faranjiin baatu akka malee dansaa akka gartee artii callaanitii kontentii yookaan qabiyyeen sirbisaa hedduun waan akka malee jabduutii gosa teenta Oromoo ballooti immoo waan akka malee guddooti. Ani na hojja silaa hasa keessaa hamcufir maachitaanaan jedhanii maalan jiraan mata qaraatina. Ammallee gaaf qaraallee akkasum jaaladha. Akkas tolchin duuba eeginni lubbuu dhabee eegijjeessanii waaqi biyya sablisinaa fi maantaan guddoo turree duuba isdudduubbaate albeemiin isaa taa maal mallisaa guddoo jaalatanii addunyaan fuula hedduutti caqasanii world wide faranjiin jette ta'an jecha. Akkasi duuba gaafi albeem sun eebbisiisanii gaafame June 28 jechaanii dhiyaatu yaa'ii turtama. Dikoo ayii turte ani immoo agammaa sirbi sun tokkol cuqubaallee caqabna ammoo gaafi ani CD bitadhoo akkumallee gaafa eegi albeem eebbisan bultii agam jala bulee bitadhe. Bultii xiqqoo tokko bulee bitadhee duuba hin caqabna gammaa. Argatti ammoo November 5 akkase duuba yaa turtullee tolchiitii dansa. CD isaa yaa'ii dhufeenini intuundee agamma. It's beautiful. Graphics tan namni hojjetelleeni akka ajaa'iba midhaas. I love it. Akkumallee dansaa wanni akka haasaa dhagahetti VLC'n in taphataa like VLC'n in taphachiisaa jecha. Ammoo software dhibiin diddidaa jedhanii VLC'n itti gama dhaabbuu badhaasoo hin hojjette. Duuba adoon caqabnee wanni tolchee laal. Sirbii horanii abranoo tokko lam sadii jedhee as gubbaatti yaa'i qoree kaas keessa fuudhee sirbi sun fuudhee caqasaa jecha. Ayyee. Let's do it. Aye, let's pick this one. I'm full that day. Aye, let's see. Oh, la meso. Sirbi la meso manjera. Sirfudani afuri fesa kaba. Ilmi nama. Oh gosh, ilmi nama jit. Aye, mukine. This is how we do it, right? Okay. Oh God. Tamduga akkumale midhaatonni kun keessisiilleen graphics akkumale midhaattii saniin jennaan it's so beautiful. Oh my goodness. Look at that. Okay. Lyricsiin yookaan walaloon sirbaa tokko lama sadii afurii shanii. Okay. Sirbi shanii malaloon sirbi shanii asirratti qorichi qabdi fakkaatti. Oh good. So sirbi lammeessitoo
CD no, tateettanaa jecha. It's here, it's here. Mata dhiiraatu namni kunidha. Let's get it. This way. Oh. Har'a simple argan. Ermuraisila. Yeah. Takambuk ni marrakat. Okay. All right. So, Hacaaluu Hundeessaa Audio CD 2013. Cloya CD DVD. Okay. It's this one. Ooh. Okay. Let's get into it. Okay. Wait a minute. Just a second. Perfect. That's perfect. Whew. Receive. DVD-R W drive audio CD. Perfect. Woo. Oh my gosh, it's here. Woo. The list of the tracks. Sirbichi Ftino Haji-san. Amazing. Sirbila Mesto. I can record the screen, right? Woo. Anyway. Okay. Hojjechuu diduu jirti. Oh my gosh. Not yet. Okay, so VLC today. Let's see the DB software DB gamne. Gosh.
خنا لين نوجت. Oh my god. I don't know how I can. Okay. Kadibi lala malle agamma hojjechuu diduu jirti VLC'n window media player indiddi sadeestoo kadibiin itti gaame hojjantay maan tolchu hin jirtu sirbi lammeessitoo ilmi namaa silaa ciqasuu fedhe. Okay. Okay. Tanallee hin hojjettu. Oh my goodness. Ye warkeena itti gamee software dhibiilletti jijjiiree hin taane diddeef jibbaadha. Mali tokkochi jiramoo maan tolchiiti YouTube gubbaa gabbuuse as gubbaa haaya caqasiiti. Akkas dubbiin hin malatan mali mal teknooloojiiti bari lafa qaati. Akkasii acha qabnu. Ilmi namaa ilmi namaa waan akka malee gatii qaba. Okay. Let's get pen. Let's get pen and write down things. It's a beautiful classic.
Ture bule dabala ilmi nama Ture bule Ture bule dabala Ture bule dabala ilmi nama Dagala ture bule dabala Dabala ilmi nama Dagala ture bule dabala ilmi nama Dagala ture bule dabala ture bule ilmi nama ture bule dabala Oda oke kesati baketi jologne bela walgajana Boka kesati kama kenya kichu ikuran watanamla masli fatani motom jalati kunono majira jiruga dadoti barra ilmanama jalkaba tugasa tilmamuni Ulfata wan mundo makesa dabala ilmi nama Dagala ture bule dabala ilmi nama Dagala ture bule dabala ilmi nama Dagala ture bule dabala Dagala ture bule dabala ture bule dabala Dagala ture bule dabala Dagala ture bule dabala ilmi nama Dagala ture bule dabala Dagala ture bule dabala Dagala ture bule dabala Ooh, that's so good. Akumale that's akumale much. One karam the music are like instrumentals like classic beating dawan akumale dansa Akas duuba akkumalee maachee namni kun inni nam jajjaba nam sila hin beektaani adoo abbaan wanni sa'i abbaan bira hin jirre jibicha dhalaak jedhan kaani nama jabaateetti waan kan tolchee akkasii midhaatti tolchu malee abbaan hojja bira jiraat sila akkumalee midhaasan hin gaafa Facebook gubbaallee yaayuu barreessellee gaaf lubbuu isa dhagaye wanni ani garaanee gujiru gaaf concert ni album tan eebbisiisu irraan oolu art jira ifin jedheerre duuba inni keessa gore jennaani badaa wajjin isa tulleen hin qajeeltu moo hin qajeeltu jedhee guddoo garana qabde ammoo
inni bir jiraachuu baatullee waan akka malee dansaati. Biyyattii maastering hojjetteelleen akka malee dansaa. It's all akka malee fundii immaachee jecha. Wanneen as keessa hubadha ilmeen namaa akka viidiyoo nana dubbartoo keessa illee laayuu jedhee waan gatii jirutti keessatti gatii qabaa jedheetiin dubbadha keessa ilmeen namaa waan fulaa guddoo qabaati. Waaqii fakkeenyi fiitiin uuma gartee jedhani ilmi namaati yaadallee gartee wanni fulaa guddoo qaba. Wanni laftaan irra jira dhibiin wooma gartee biyyitiin ubaan supportive waan karaa hedduu nam qarqaara malee duuba ilmeen namaa waan akka malee gatii qabaati. Ammallee namni akkumsilaaf jaalatu namni dhibiillee jaalachuu maleeniti yoo akkasii hojjetin akka maleef jaalatti beekte baan dhibiinoo akkumatiin gatii fi kenni suni namni dhibiillee gatii fedhaa jecha. Akkasiin duuba ilmeen namaa gatii guddoo qabdi. As keessatti waan gatii ilmeen namaa dubbatti akka immoo duuba gartee carraa ilmeen namaa namni dandahee tilmaamuu hin dandeenye. Jalqabaaf dhumisaa illee namni hin beekamoo waaqumaan callaan beeku. Ammallee as keessa wanneen argidhibiini akka ijoollee aadaaf abbaa dhabdee aadaaf abbaa hin qabne taa karaa gubbaan rakkattuu yoo bonaa yoo gannaa yookaan aduun yookaan dhaamuchaan rakkoo guddoo argattu waan suni dubbatti. Ammallee haasaa wanni sullee dhugaa uumatiin bal'innaatti agartu. Wanni eenyu nami eenyu abbaa namichi maqaan eenyusi amansiisaa ifaa haasanii EBS gubbaa tolchee yusi achi gubbaa dhagahilletti sirba suni rakkoo ijoollee tanaa akka gartee warri akkan taa'e warri rakkoo akkana jir warri boon akkan dhiibam ganna akkan dhiibam akkan haadhaaf abbaa dhabanii karaa gubbaa rakkatanii in jedhu ammoo ifi fula sun kaa'ee nu akkan taanee jedheetti waan kaan dubbataa jedhu. Duuba akkuma sun as keessatti waan sulleen argee gartee kunoo num jirraa hojjanni jedhee dubbatullee in argaa waan akka malee guddooti namii gartee rakkoo abbaa dhibii akka warri adaatiin baanee gartee kophee namni biyya keessa jite putting yourself in another people's shoe and like feeling the situation and the pain of another person is very important. Suniif duuba akkas wani sullee fula guddoo qabdii jecha. Like waan isaa cuufaa sirbaanaa akkaadoo laaliitiin of course ammallee caqasuu malee jecha akkasitti waan isaa akkaadoo beekuu hin danda'a. Ammoo bal'itti akkana guddoo maachee ammoo gartee wanni rakkoo hanamaa dhufaa gaargalii keessumatti ijoollumaan nama dhufee haadhaaf abbaallee dhabanii rakkoo akka keesseenan gartee akkisiin qoodi rabbi taate akkas jedha. Ammoo ijoollee tan gargaariitiin ammoo qoodi lammiitii jedha. Dubbiin akkam agas duuba namni carraan sun itti dhuftee rakkoo keesseene okay duub namni immoo waaqirra hinnee fi nam sun gargaaruu danda'a ta'oo nam sun ijoollee sun gargaaru mala lammii fi jedhan taanii waan akkasii kee jirti jecha. Akkasii fiyyuu waan dansa keessa baradhe waaqilleen akkasuma nan barsiisa namni wal jaalachuu malee wal qarqaaruu malee hojja waliin qarqaarru hojja waliin jaalan jiruun hiikaa guddoo dhibiin qabdu jecha. Akkas keessa baradhe. It's beautiful. I enjoyed it. Ammallee caqas video tan cufe. Akkasii khadibiille maroo dhibiille caqasulle dandeenya. Horaa bulaa deebana komiteessan fudhattanii waliin caqabnellee siidiin hojjechuu diddullee walumaan obsitanii wani jettan jecha. Tani immoo seenaaf kan ol keewwannu ta'a jecha. Seenaaf kan ol keewwannu ta'a. Horaa bulaa deebana komiteessaa
Agola garros naga badasoo kees oola bula. Ayyee.